نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث بخاري حديث تربة فارجرو حديث بخاري حديث تربة فارجرو رتي أبو سفيان نمني جدمو هرقلا يوكام موتي ورا روما دا يرو سنجرو غافتيني توري نما كم يدات بيكتني زري نسارة زري كم يتجنن زري بريد دور جريتين دبتين توري أما سمو حديث مسن كيسة غافتمي توري نبي محمد كان تكا إساك جوارجتني بيكتني جنن تكا نبي محمد إساك جوارجين بيكو جري نبي كنما نبي محمد وجين عليه الصلاة والسلام والفلمي قد كيسة توري نما لولا أهودي لا جناتو كون نبي محمد رتب وباسيت نبي محمد أجيسوس الأفيالات توري لكن سنموجينو أمو ينكجبني نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما دوغا سارة بيكنو دوغا دبتات توري مالي كجيبة تكا سارة ترغنيهم بيكنو جديتين دبتات توري جيتشون نبي محمد عليه الصلاة والسلام غافهم مدورا إن غاف دوران دلتو الأفكاني أمة عربا كيستي يرو سن كيستي واقع الفما واقفما دكاموكا واقفما نبي محمد عليه الصلاة والسلام سن دلتين دورا وان أرغمات توريتي اجرا سنس مالي لجنان أكاكيو نساني دا الربا كيس وان أرغن تجرا سنبود أنمو هاتي إساني لغافا نبي محمد عليه الصلاة والسلام غراها دا كيس جران هاتي مال جتتين دبتي حديثة كيستي يجورا أني قاما كيرا واني إفا وحيدا بهي ديمي بسرة كيستي كان فوقي برقودا إبسو أرغي جتتين دبتي يجور إرغساني أمو نبي محمد عليه الصلاة والسلام من دالتن مقام محمد جركون اللي واني تموغا فميفي محمد جيشون فارفاما كان نون دساتو جالتو جيشون أبي كردا نبي محمد مقا كان واني تموغا فميف سبب نسادا سببا نبيين آخر زمان هذا أمتا biyya kanarraa jechuudha nabiyyiin akhira zamaanaadha maqaan isaadha kanatti kan dhiyaatu faarfamiinsatti kan dhiyaatu Muhammad kan jedhamu nabiyyiin akhira zamaanaadha ni ergama jedhameeti waa yaadamaa tureef jecha Muhammad alayhi salaam erga dhalatanii booda guyyaa tokkoof haa ta'u guyyaa lamaaf haa ta'u guyyaa tokkoof iyyuu sekendii takkaaf iyyuu haa ta'uti takkaa kijibni isaan irratti Nabi Muhammad takkaa akkanatti kijibe jedhee nam tokko kan irratti himeetiin beeku hin jiru أمته ولدت كبني سورة دي دم جافا رتي ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير ساكيسة ندبتها سورة أمته ولدت كبني نبي محمد عليه الصلاة والسلام جافا آيني وأنذر عشيرتك الأقربين جتيت ندبت وجافا بوته أمته ولدت كبني كود تاجاني يامني أصواني وراني ويد في سن اللولو برباد أصوان جد سن تمنى دوغم ستاني جنان سن دوغم سنا تكاك جبسرة ترجنين بابن جاني dhugaa dubbatu isaanirraa kan ka'e Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam al-amin nama amanamaa jedhaniitiin kun illa hadiisa Bukhari keessa jiru nama amanamaa jedhaniitiin maqaatti moggaasan nama amanamaa jedhaniitiin maqaatti moggaasan maqaan kun takka Nabi Muhammadiif malee alayhi salatu wassalam akka maqaatti takka kenname hin beeku Nabi Muhammadin qofaaf kenname Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam amanamaa jedhanii maqaatti moggaafataniitiin maqaa kanaan deemaniin jechuudha ummata keessatti gaafa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam guddatanii gaafa jedhanii قدتني قافا أصون قدتين دروان سنتي مجري نبي محمد عليه الصلاة والسلام واقع الفما أمني واقع سكنا واقع ساتراني كنجروف لا نبي محمد عليه الصلاة والسلام واقع سانتور حديث إمام أحمد كيستي نبي محمد عليه الصلاة والسلام خديجة على كان جرانجت خديجة على كان جرانجا لا والله يا خديجة يا رب الرب ككرئتي لا أعبد اللات لا أعبد العزى لا تني اللي نقبروا عزى اللي نقبروا جران Uzza jechuu fi laati jechuun dhakaamuka warri yeroo san jiru waaqessaatiin ture. Ani kana waaqessuu jedhaniitiin dubbatan. Inuma Nabi Muhammad alayhi salaam nyaata waan biraatiif gorra'ameyyuu Nabi Muhammad nyaachuudha hin turre didaatiin turan. Ummata san keessatti namoota haga shaniitu jira namni karaa Abrahaam qofarra gad dhaabbannaa karaa Abrahaamirraa hin gorru karaa isaattu sirriidha jedhanii waan tokkoofillee sagadane ka dhakaamukallee waaqessine ka waan sanirratti gorra'amellee irra nyaanne namoota haga shaniitu jiran namoota shan keessa Nabi Muhammad alayhi salaam nama tokko jechuudha. Ergasani Nabi Muhammadin ergaman ergaan isaanitti dhufte ammoo iqra bismi rabbika alladhi khalaq dubbi si'ati maqaa rabbi kan keessa si uumeni isa waa hunda uumeni khalaqa al-insana min 'alaq isa nama uume min 'alaq jechuuni dhiiga walitti mammaxanurraa yookaan ammoo akka wanna 'alaqa jechuun beektanii akka ulaadha kan jiru jechuun ergasani ammoo iqra wa rabbuka al-akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ربي كان كي وهند ركب جماعات دب سمكا ساتيني ربي كان كي إسا نما قلما بريسو برسيسي إسا وان نمنهم بيكن برسيسي جل أكنا جاتشون نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرقا دورانهم بيكن كبيا ساني كيسا تكا هنجر تترو فيجل لياربا كيسا نبييتو نم تقول لي أن النبي رجلي كلمة هنجر دوران أن النبي رجلي كلمة تنجرو أنبياء ربا كيستي إجا زري نبي الله إسماعيل كيسان النبي رجلتي والنبي يوم ما كانوا إنماهم بيكن جدو سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام رفني النبي رجلا من الطبيعي وان سلاك عادات نورمالتي أتبيكو دندسو توكو كيسا
namni annabiyyiidha jedhee himatu tokko takka irra kijibaa namaa ta'a takka irra dhugaa dubbataa namaa ta'a. Lamaan kana keessaan bahu. Takka akka malee nama kijibu ta'a takka ammoo nama akka malee dhugaa dubbatu ta'a. Lamaan kana keessaan bahu sadaffaan jiru ka jidduu jiru hin jiru. Namni akka malee kijibu nabiyyii jechuun namni annabiyyiidha jedhu takka akka malee kijibaadha ta'a. Akka malee kijibaa nama akka malee yaraadha ta'a. Akkamitti beekta isa san amala isaarraa ka duraatii fi ka boodaarraa illee beekta. Waan inni itti yaamu, waan inni godhachuudhaaf deemu kan hunda isaadhaa beekta jechuudha. Ammoo namtichi dhugaa dubbachuu isaadhaa gaafa laaluu barbaadullee waan inni duraa dalagaa ture bu'aa inni dachii irratti buuse isa kanarraa beekuu dandeessaa jechuudha. Isa kana wal qabateetii fakkeenyaaf nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam gaafa dhufan gaafa dura itti dubbatamu dubbii tana itti dubbatame. Maqaa rabbiitiin dubbisi ka jedhu kana itti dubbatame. Gaafa lammaffaadha ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. dhaabadhuuti ummata kee kachiisi warabbaka fakabbir rabbi kan kee guddisi wathiyaabaka fatahhir uffata kan kee qulqulleeffadhu warrujza fahjur warrujza jechuun waaqa tolfamaa fahjur jechuun dhiisi irraa baqadhu jedheen waaqa tolfamaa dhiisiiti irraa baqadhu jedheen osoo silaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam silaa aangoo ka barbaadan taate waan jiru duniyaa namni bar wanni kijibuuf waa wayitiifi aangoo argachuuf takka duniyaa argatu waa wayi argachuudhaaf laakiin nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waan rabbiidha dubbatanii waaqni tolfaman tokkolleen gabbaramu hin qabu jaaniitiin dubbatan jechuudha. Waaqni tolfaman tokkolleen waaqeffamu hin qabu waaqni tolfaman tokkolleen gabbaramu hin qabu waaqa tolfama guutuu dhiisee rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammad alayhi salatu wassalam dhaabbatanii ummata yaamanii koottaa jedhaniini yaa ebalu haadha ofii adaadaa ofiidha yaamanii ammas ammoo wannaallee yaamanii eenyu kana mucayyoo ofiillee yaamanii abbeeraa ofiidha yaamanii gosa ofii guutuu waamanii ani rabbirraa waan tokkollee isinirraa deebisuu hin danda'u isin rabbitti amana rabbitti uma tokko hin dabalinaa jedhanii kanaaf walitti nu qabdee jedhanii irraa garagalan. Samboodaan ammoo nabi Muhammadii fi warra Qureeshii jidduu warra mushriktoota jidduu jechuudha adeemsa walirraa faffagaatutti dhufaatiin dhufe jarri ummata rakkisaatiin turtee nabi Muhammadin alayhi wasallam ajjeesuudhaaf yeroo hedduu yaalaniitiin jiran akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessa suuraa Anfaal keessatti dubbatee jechuudha. Waliigalatti alaa kulli haal nabi Muhammadin ajjeesuudhaaf nabi Muhammadin danqaa gurguddaa irratti gochuudhaaf yaalaatiin turan. Laakiin nabi Muhammad waan gaaf duraadhaa jedha waaqa tolfamaa dhiisaa kan jedhan san irraa of duuban deebiin. Waan gara gitarri gaafsan gabbaraatiin turte dhakaa muka waamaawama kanneen guutuu sana dhiisaa jedhanii wantoota kunniin isin fayyadu dhiisaa jedhan. Isin galtee imaa ta'buduuna illaa asmaa'an sammeetum wa antum wa aabaa'ukum wanni isin gabbartan maqaadha maqaa moggaastaniidha kama lafaa fuutanii muka lafaa fuutanii abboonni keessan isin moggaafnan gabbaru jirtan malee waan tokkottu hin jirtan dhiisaa gadi dhaabbadha rabbiin tokkicha jedhaa jira quraanni guutuun kan lallabuusa kana wa ilaahukum ilaahun waahid kan gabbaramaan keessan rabbiin keessan gabbaramaan keessan tokkichaati kan biraadhaan jiru jaa. Sinigalee kanaafuu nabi Muhammad kana yaaman. Ummanni kun ammoo dhakaa muka waaqessan. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala jaraaftoon hin jedhin samboodaan ammoo jari diriddiri illee seenanii turan nabi Muhammad wajjin. Kootu yoo intala barbaadde intala bareeddu sii kennin. Duniyaa barbaadde walitti qabnee abbaa qabeenya si goon yoo aangoo barbaadde ammoo aangoo guddaa sii kennin kootu jedhan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam osoo aduu fiddanii mirga kiyya keessanii ji'allee fiddanii osoo bitaa kiyya keessanii akka ani silaa akka addunyaa hoogganuu danda'u akkasii sunatti fakkeessanii waan tokko hin dhaga'u jedhanii karaa ofiidha irra deeman karaa ofiirra osoo deeman sahaabaa isaanii keessa barattoota isaanii keessa akka Sumayyaa akka Yaasiir faati namoonni hedduun du'anii kun ammoo gara biyya keenyaatu yeroo hedduu baqatanii akira irratti nabi Muhammad illeen ofii isaanii timaatii ofii qabatanii mana ofiidha dhiisanii waa hunda ofii dhiisanii gara Madiinaadhaatti godaananii jechuudha gara Madiinaatti godaanan gaafa haga Madiinaa galanillee wanni isaan itti yaaman isuma kan gaafa Madiinaa galan garuu jireenyi gaafa duraadha makkatti jiraatanii fi kun garagara sababni isaa Madiinaa keessa Yahudotatu jira kiristaanonni illeen dhufanii ammas ammoo munaafiqtootatu jira wantoota hedduutu jechuun hawaasa wannaa garagaraati hawaasa yaada garagaraatu jira munaafiqtoonni jiranii warra sodaaf jecha amanne jedhanii garaadhaan namanii Yahudonni jiranii kiristaanonni illeen dhufan. Sababa saniif jecha nabi Muhammad alayhi salatu wasallam eegasitti galanii Qur'aanni amma suutuma suutaan waan Yahudaa tuquu eegalee waan kiristaanaa tuquu eegalee kiristaanni illeen akka karaarraa maqaan jechuun guutuun guututti osoo hin taane ergaan nabi Allah Isaa akkuma jirtu laakiin ammoo jarri akka jirtuun kiristaanni akkuma jirtuun karaarraa maqee jedhee Qur'aan hin dubbanne wanni rabbiin dubbate Qur'aana keessa wanni rabbiin dubbate kiristaanota keessaa warri jannata seenan akka jiru dubbateetiin jira. Warri rabbiin tokkichi jedhanii ergamummaa nabi Allah Isaatti amananii erga sanii ammoo kitaaballee ka rabbiin duraan buuse sanitti amananii warri karaa sanirra deeman. Osoo nabi Muhammad dhufin dura warra du'an jechuudha. Eega nabi Muhammad dhufanillee warra nabiyyi Muhammaditti alayhi wasallam amanan sanniin faarseetiin jira.
hundi isaanii wal qixaa miti jedhee. Yahudota keessaallee warra duraan Nabiyyallah Muusatti amananiitti hin du'an. Erga sana eega Nabi Muhammad alayhi salaam dhufanillee warra Nabi Muhammaditti amanan Rabbiin faarseetiin jira. Wanni Qur'aana keessatti dubbate isa kana. Nabi Muhammad ergaa Madiinatti galanii jireenyatti seenan. Jireenya jechuun ka jireenya barsiisa guddatti seenan, biyya ijaarutti seenan. Yahudota wajji wal galanii jiraachaa turanii, kiristaanota wajji wal mormanii jiranii, dabalataan amma sammuu munaafiqtoota illee akka wajjin jiraatanii jiranii, mu'mintoota wajjin jiraatanii jiranii, lola illee gaggeessanii jiran. Garuu lolli isaaniidha, lola ni lolla jedhaniitiin deemanidha miti. Nabi Muhammad alayhi salaam lola hin balleessine jedhanii deemanii miti. Waggaa 13 Makkaa keessa ta'an guyyaa tokko seefii gadi baasanii hin beekan. Nabi Muhammad alayhi salaam ummata isaaniitti obsaa jedhaatii turan. Erga Madiinatti galanii waggaa 10 ta'a, waggaa 10 kana keessa haga waggaa 5dha Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam ofirra deebisuurra turan. Lola Badrii yoo fudhattan lolli Badriidha Madiinaa keessa gaggeeffamtee bakka isaan itti godaananitti warri achi Makkaadhaa kaanii dhufanii ajjeesuudhaaf. Lolli Uhudiidha Madiinaa keessa gaggeeffamte achi kaanii dhufan balleessuudhaaf. Lolli Khandaqiidha bara 5ffaa keessa kan isiin taate eegisaan godaananii bara 5ffaarra kan jirtu Madiinaa keessatti taate Nabi Muhammad fa'aa alayhi salaam balleessuudhaaf. Erga sanii waggaa 5ffaadhaatiin booda Nabi Muhammad alayhi salaam amma booda nutu lolaan malee isaan nu lolanii jedhan. Sababni isaadha yeroo laafinnaa raawwatameetiin jira. Ummanni kun ummata lola nurratti bane waan ta'eef jecha nutu lolaan malee isaan dhufanii bakka kana nuun lolanii jedhan. Miidhaa gurguddatu gaggeeffamaa ture waan ta'eef jecha. Achi booda Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam lolaatiin turan. Garuu lolli isaan lolan guutuu isaan nama wajjin wal lola qaban malee tokkoon illee lolle. Warra waadaa walii qaban waliin tuqnu jedhanii nagaa wajji jiraatan. Nabi Muhammad alayhi salaam takkaa waadaa isaadhaa diiganii hin beekan. Takkaa waadaa isaanii takkaa diiganii hin beekanii jechuudha. Nagaa wajji jiraachaa turan. Nagaa wajji jiraachaa turan. Warra isaanii lolan ammoo Nabi Muhammad alayhi salaam wajji wal lolanii jiran. Warra daangaa dabru, warra nama ajjeesu, muslimtoota ajjeesu, warra dhufeetiin wantoota yakka garagaraadha dalagu, akkasirra sanniin wajjin wal lolanii jiran isaanillee muslimtoota ajjeesan sahaban Nabi Muhammad alayhi salaam jara ajjeesanii jiran. Kun tabiicidha, kun normaalidha, waan guddaa wanna jedhamu. Garuu akkasumattuu waggaa 13 waggaa 10 lolan kana guutuu keessatti nama 1,000 gadiidha namni gaafsan muslima irraa ta'u kaafira irraa haa ta'uti warri wareegame jechuudha. Mushriktoota irraa ta'u muslimtoota irraa ta'u warri wareegame nama 1,000 gadiidha jechuudha. Ajjeechaa Nabi Muhammad akka waan ajjeechaan deemanii sammuu ajjeechaan guutame wayidha akka deemu wanni fakkeessan sun sirriidha miti. Amma sammuu wayita Madiinaa galan wantoota jijjiiraman keessa dubartoota hedduu fuudhuudha. Maaliif jennaani duraan wayita Makkaa jiran sanii yaamsi jirtu mushriktoota qofa yaamu. Laakiin amma wayita Madiinaatti godaanan namoota garagaraadhaati kan isaanitti beeku. Yahudota keessa akkasuma munaafiqtoota keessa ammas ammoo kiristaanota keessa wantoota addunyaa guutuutti gad ba'an yaamsi isaanii mootummoota gurguddaa bira gahe warra Roomaa bira gahe Najaashii bira gahe bakka hunda gaheetiin jira. Sababa kanaaf jecha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaamsi isaanii akka babal'atuuf jecha tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaanii hayyameen dubartoota hedduu fuudhuu danda'anii jiran. Dubartoonni fuudhan kun ka kiristaana ka fuudhan jiru akka Maariyaadha. Kiristaana turte erga sani ammoo islaamummaa qabatteetti Nabiyyu Muhammad injil alayhi salaatu wassalaam turte Yahudaa fuudhanii jiran akka Safiyyaadha. Ammas ammoo ummata Banii Mustaliq keessallee fuudhanii jiranii akka Meemuudhaadha. Dabalataan ammas ammoo Qureeshiin keessallee fuudhanii jiran gosoota garagaraa keessaa fuudhan. Kun hundi isaatu sababa maaliitiif sababa da'awaa ummatatti geessuudhaatiif. Dabalataan ammas ammoo waan mana keessa jiru guutuu isaadha barsiifni mana keessa jiru ummatatti akka gadi ba'uudhaaf jechuudha. ولقلت تلاكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام سكنا زمان سنكي ستي أكاد النبي محمد أمة وجين تران أكاد رحمتات نمتو كسان نمتو سينا مكيسا نمتو كسان وري يرو سنجرو نبي محمد نميل إجريتو كوشي سارا كايمة تنجر سينا كيسا بالرفا منجر نمتو كو نما زمانا كان كيس جرو تتاعي أسيت الماما أولي سمالي نمتو كو نميل إجر انجر وان سلا يرو سندلقم يرو مسانتي وري سينا يرو سنجرو أمو وان نبي محمد عليه الصلاة والسلام بريدو ما برسيسان ملي تكا وان همار را برسان انجرن سينا وري يرو سنجرو جيجو نبي محمد عليه الصلاة والسلام اسو عمل لساني هما تاتي سلا نمني دفع التمنو دامتي سلا نمني رابكتا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وصواتي نما هما تاتي افانين وسو قلبي راني نما غوغوغا تاتي سلا سر رابكتا انجرا ورس بير جرنيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورّي ساني مرمم غرغدان كاكا خالد فا ور مسلمتو تجيساتوري كاكا عكرمة فا ور مسلمتو تجيساتوري كاكا صفوان بن أمية فا ور مسلمتو تجيساتوري كاكا أبي سفيان فا ور مسلمتو تجيساتوري قوتو نسان نبي محمد الدباني أمنا مالي نبي محمد انجفتن لولانيمت ونسان انجفتنين أخلاقا هذا قارم ما الانججون رحمتان تكاو وفي سانيتي تكا هلو فيك يابا لنما تنعرف سيداني تكام بيكن
takka umrii isaanii irratti akkana nama ebaluutu akkana na godhe jedhanii takka gara nam tokko deemanii hin beekan in kolfan wayita namni guyyaa tokko anas nu maali wayita dubbatu namtichi baadiyyaadhaa tokko dhufeeti nabi Muhammad akkana deemu jira qabee morma isaanii qabee huccuu akkanatti itti waan godhee jechuudha isaa uffatanii deemaa jiran mukatti qabee qabeenya rabbii sitti kenne naa kenni jedheen qabeenya inni kadhatu qabeenya nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qabeenya rabbii sitti kenne natti kenni jedheen maaliif na dhuysitaa jedheen maaliif natti hin kennine jedheen nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti kolfanii sahaabaan yookaan barattoonni isaanii itti loluuf kaana dhiisaa jedhan dhaqaatii kennaafi jedhanii fe'anii fi waa hunda kennanii fi biraa deeman. Namtichi tokkollee gaaf tokko dhufee masjida keessa seenee masjida keessatti fincaane. Silaa masjida keessa fincaanuun muslima biratti baay'ee akka malee jabaata. Fincaan masjidatti hin dhiyeeffamu wanni najaasaa tokkollee masjidatti hin dhiyeeffamu wanni qulqullina hin qabu. Wayita inni masjida keessa fincaaniitiin jedhe kopheen iyyuu namni kophee mana fincaaniitiin seenenu masjida hin seenu. Wayita inni masjida seeneetiin jedhe namtichi sahaabaan itti kaan barattoonni nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkamitti akkana goota jedhanii itti kaan. Nabi Muhammad dhiisaa haa fixatu jedhan. دعوا لا تجرموا الرتب كتير فنجانه في تطوجان فنجانه في تاتي ويتجسس نبي محمد وما يندبني بشان في داداني بشان الرتنا كاني دنجلاساني ميشارو في ساني تيجي وفي تي الرت دنجلاسان ده ما ديك أنجنين وفي تيجي أصوص لنا ما موتوما بربادوتاتي نما الكابوتاتي سلا يوتك كاتي تنجي ده ما يجول ميديك أنو ما نكون برا ملافاكي فنجانه دكاجي چون فنجان الرت بشان جيسه كل ليسه چون الفات نبي محمد عليه الصلاة والسلام في داتي الرت وانا قراجة وفي ساني تبوسن وفي سانتي بوسانيا كوني سنقول كل الله كان هون دواني تايف مالي دا نبي محمد وفيتي فكيسو سنتان أمل سانيت نبي محمد عليه الصلاة والسلام دائما تتكو كرارتي وارغان إن أمغتني نما هون ساني دا كان كابني سوسوباني أكسمتي نما دائما تكو بيرا دبرنين بيكن سينا ساني كيسات يچون دائما بيروتا كان كابني كان أمغتني جولين تي فيكدي كنام بيكمن نما قد دافل نما تكافل هون ساني تو رحمة انجچون سينا نبي محمد كيسات عليه الصلاة والسلام غرا جبين يانو سلطاني غرا رافم مادام بيكمن جچوكي دبرتان أوبسا يوتاتي أوبسا نبي محمد بعدتان نم تقول بعدتو دن داجريتين يار الكان اللي جاب زمن متى لساني بروك فمي سنيغالتي أسيت اللي سبيل لك ساني تسينو اللي قدامي أجيتش أردت يعلمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يغني اللي ساني رايا لكن سواكس تجرو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا رب أمتك يا فرار مسان بيك نجان أوسو ما كسي يغني ساني رايا أكسي دابتني يا رب أمتك يا فرار مسان بيك نجان أكذا ني كذا چاتورا أمتك ياف أمتك كذي تسانا جيسو دابديم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمتك ياف نافر على ميسان هم بيكني في كان قرتني جان كان جتشون كدوبا أبسكي سدانغا تكا نمني إسار ركوتي تكا مال جري تكا ونجانين بيكن أفقدك أبو يوتاتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيري إسان رجيسان عمر قويات وقارجي نبوي ممان كبتشو دد maaliif jennaan wannaan kun irratti dirmammaa'ee wanna duyni irratti dirmammeesseeti nabi Muhammad akkasitu osoo jiranitti ol seenee kan argeetti ni boo'e mimmaan qabachuu hin dandeenye. Maaliif akka rabbiin duniyaa nutti bal'isumaan nun kadhannee jennaan maal anaaf duniyaa maaltu walitti qabee jedha. Anaaf duniyaa maaltu walitti fide. Yeroo fakkeenya kaan ani jiruu duniyaa kana keessatti akka nama karaa deemaa jiruuti akka nama muka jalatti gaaddisiifatee dabruuti malee ani duniyaa keessatti nama zalaalam taa'u miti jaan. نبي محمد عليه الصلاة والسلام كابينيا إساني كيسا كابينيا كابن كيسا صدقتني كان كنني وان كابن غوتو كنني غافدو ودافك غافدو أن غانجتا كافي أكسم الله قولوا لا كرار بكيسة تا نمني تيوان نجرو جاني قولوا لا تجرتا سيفي وما هم نمر راكبدو إشي سنين لي كابني كون أمو وانا دا ميشا تيم ديكا تنكنا بيشا إمبيتاني مي أكا مكراجي كان جيشو وانا كمكراجي كان كبشان تبوفتان kun ammoo suniyyuu beektanii qoloo lolaa suniyyuu yahudicha wayii bira jira. Nyaata barbaadanii nyaata namticha san irraa fuudhanii garbuu fudhatanii qoloo san bira kaa'an. Osoo garbuu saniyyuu namtichaaf hin kafalin Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam karaa Rabbii deemanii jechuudha. Hiyyummaa fi miti. Abbaa qabeenya turan bakkatti Rabbiif jecha achii bahaniitiin gara Madiinaa galan. Eega Madiinaa galanillee qabeenya ofiidhaa qabeenya argachuu dhabaniiti miti qabeenya guddaa qaban. كرا ربي سبحانه وتعالى نتي نبيوني وني نتي ديفني صدقة أجل وني نتي ديفني صدقة أجل نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبين يجول لك يا قصو نبي صبارة تاتي مالي فري ما مالي صبا جلاني ما مالي صبا جلاني ربي توك تجد شورا في نبي محمد عليه الصلاة والسلام صبا ربي توك تجد شورا في صبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي توك ججت شو الآفي صوب القرآن كانوا قوتو ربي تدبت لأني ربي رت دبتني
maali dhamee faayidaan isaan argatan jiru duniyaa kanarratti aangoo argachuudhaaf ilmaan isaaniitu aangoon argan ilmaan isaaniiti miti ka aangoo argate ilmaan ufiitiif hin dhaabne nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam abbaa bakriifaatti akeekan gosa isaaniitii miti Qureesh maa ta'u Qureesh bal'aadha gosa isaaniitii miti isa qabadhaa jaan abbaa bakrii booda Umaritti ceeti eegasani Usmaanitti eegasani Aliyitti ceeti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam zarii kiyya naa taate yookaan qabeenya walitti qaban namni bar wanni kijibuuf takka qabeenya walitti qabachuuf takka aangoo argachuuf nabi Muhammad kan keessa hunda keessa yuun jiran Jibriil alayhi salaam dhufeetiin fidachiisee nabiyyii mootummaa qabu taatamoo nabiyyii uf gadi qabaa ta'u taataa jennaan nabiyyii uf gadi qabaa ta'u taa'aa jira nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam saba saniif jecha mootummaan zamana nabi Muhammad keessa hin argamin garuu ammoo ummanni kiyya ni mo'an jedhan mootummaan ummata isaaniitiif kennamte nabi Muhammad zaman isaanii keessa ammoo mootummaan hin argamne nabi Muhammad deemanii himaniitiin bira deeman biyya kanaallee bantan biyya kanaallee seentan biyya kanaallee keessan taati biyya kanaallee keessan taati jedhanii kan hunda himaniitiin deeman san boodan biyyoon isaan jedhan sun muslimtoota akka galte akkuma nabi Muhammad alayhi salaam himan sanitti jechuudha garuu ammoo ofii isaaniitti mootummaan ture maal mee bu'aan isaan argatan maal nabi Muhammad bu'aan warra waaqa tolfamaa wajjiin waaqa tolfamaa wajjiin waaqa su wajjiin wal mormanii biyya ari'amanii ajjeefamuu yaalaman bu'aan isaa maal qabeenya argachuuf qabeenya dhiisanii biraa ba'an nama hiyyeessan ture tayyib aangoo argachuuf aangoo kootu barbaade jedhanii turan laakiin ammoo nabi Muhammad hin barbaanne biyya namaatittuu dhaqanii achittuuyyuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam uf gadi qabanii jiraachaa turan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gattaaniitiin barra weetamanii jiran Aishaa wati dubbattu nabi Muhammad ofii isaaniitu huccuu ofii hodhatanii jetti bara huccuu ofii isaaniitu hodhatanii jetti dabalataan ammas ammoo yeroo ani waa hujjadhu waan tokko yeroo ani hujjadhu ofii isaaniitti re'ee faana ilmanii jetti la mana keessatti re'ee hoolaa kanneen yookaan gaalafaa yeroo akkasii naa ilmanii jetti sababni isa maatii ofii qarqaaruudhaaf jetti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam uf gadi qabee nama jiraatuudha malee nama uf ol qabeetiin jiraatuudha miti ma'aniif junuu duniyaadha maal wal genna jedha namni bar wanni kijibuu fi nabiyyiidha ofiin jedhee wanni kijibuuf takka birrii walitti qabachuuf takka beekamte argachuuf laa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkas hin turre nabi Muhammad wanni isaan jedhan haga xumuraatti jechi isaanii waliin dhabne rabbiin tokkichaa qofa wanni irratti gadhaabate kanaaf nuti muslimtoonni yaanni keenya guutuun achirratti bu'uurri keenya guutuun isaa deemee bakkuma sana irratti deebi'e tokkichuma rabbi isa kana irratti jabeessanii gad dhaaban kiristaana irratti illee wanni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam morman isuma kan quraana keessa wanni rabbiin illee morme isuma kan bakki guddaan tokkichuma rabbi irratti yahudota illee isuma kan tokkichuma rabbi kana irratti rakkoo isaan qabanii isini garaa miti warra waaqa tolfama waaqa suurratti illee isuma kan tokkichuma rabbiidha isa jedhu kana jechuudha maal mee nabiyyiin tokko kijibee namni karaa seexanaa irra jiru akkamitti kijibee akkamitti rabbii tokkichomsaa jedhee akkamitti dubbata namni seexanaan dhufa jedhee namni seexanaan deemu akkamitti rabbiin tokkicha jedhee akkamitti barsiisa tayyib rabbitti waan makina jedhee akkamitti barsiisa sagagalummaan dalagina jedhee akkamitti barsiisa waan akkana hojjetina jedhee maan barsiisa cubbuun hojjetina jedhee maa barsiisa isa kanaadha waliigalatti gabaabsee yoon dubbadhe nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam amala isaanii guutuun geessu asiin dura jalqabeen gaddaa naannoo sa'aatii 3 irraa haasaweetiin ture waa'ee amala nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam usuun ergamin dura qaban jechuudha yoo rabbi inshallah bifa barreeffamaatiin websaayitii jirratti ni fe'a jedheetiin yaada rabbi yoo naalaafise inshallah bifa barreeffamaatiin jechuudha ragaalee sanniin guutuu isaatu nabi Muhammad alayhi wassalaam usuun ergamin dura amalli isaanii akkam ture ergaman yoo amalli isaanii akkam ture kan jedhu yoo rabbi jedhe walitti dhaabneetiin sagantaa sanitti fufneedheetii yaada akkasii beeti waan gaafii qabdu yoo qabaatte gaafii kan keetti fuufi kanarra. Hayyee galatoomaa barumsa bareedaadha.